Ayyaanni araarrii fi nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya har'a waa'ee kadhataa irratti, maalummaa kadhataa irratti, ibsaa kadhataa irratti waan waliin ilaalluuf sirriitti dhaggeeffattu. Ijoo waliin ilaalla jechuudha. Waaqayyo jaalatamaaf kabajamaa qulqulluu wanta kana hoo namaa ibsi malee kadhata beekuun waa'ee maalummaa kadhataa beekuun rakkisaa waan ta'eef har'a mee haga Waaqayyo na gargaaree naa ibsi isiniifin qooda. Walii qooduun, wali barsiisuun waan dirqama keenya ta'e har'a kana hundumaa waan waliin ilaalluuf tiiktookii kana fooloo godhaa. Kana dura yuutuubii nan qabaa ture. Garuu tiiktookii waan guddaa daataa xixiqqoo qofa baatti jedhee waan yaadu dura yuutuubii bane. Garuu yuutuubiin baay'ee waan hin dhaggeeffatamneef tiiktookiin immoo sarara namni har'a isa waan dhaggeeffatuuf yuutuubii isee guutumatti gara tiiktookitti waan deebi'eef saba hunda bira akka ga'uuf tiiktookii kana fooloo siraabii fi laakii gochuun dhageettina akka bal'atmee sheerii godha. Saba hunduma bira akka ga'u. Waa'een kun kadhanni waa'ee ijoo waan ta'eef irra waliin ilaalla jechuudha. Kadhata keessatti maalummaan kadhataa wanni hundumtuu kadhata harka Iyyasuus Kiristoos daandii Iyyasuus Kiristoos ta'uu har'a waan waliin ilaallu. Luuk mata dureen karaa Kiristoosiin eebba hafuuraa hundaa argachuu. Karaa Kiristoos daandii Iyyasuus Kiristoosiin jechuudha. Kadhata kan kadhan karaa Iyyasuus Kiristoositti daandii Iyyasuus Kiristoositti gaafa guddanne wanni hundumtuu Waaqayyo eebba jechuudha. Wanni har'a nu kadhachiisu kadhanni keenya maal ta'uu qaba? Iyyasuus Kiristoositti qofa guddachuu gaafa kallattii san deemu wanni hundi aboon hundi aangoon hundi kallattii Iyyasuus Kiristoosiin Waaqayyo eebbisee nuu kenneedha. Nu maal gochuu akka qabu? Har'a waa'ee fayyinaa namni rakkina keessatti rakkoo adda addaa waa'ee dhukkubaa irratti waldaa hoo laalle waldoota gurguddoo kallattii fayyina barbaadu har'a namoonni hedduunsaa waldaa irra akkasuma waldaa keessa akka deemu garuu fayyinni hin argan. Maali? Karaa daandii eebbifamuudhaaf namni waan hin goone hin qabu. Eebbi wanni hundumtuu maal harka oonya akka jiru waan waliin ilaallu har'amee isa kana sirriitti waliin ilaallu akka sagalee Waaqayyooti. Aga Waaqayyo na gargaara jechuudha. Kadhanni maalummaan kadhataa kallattii daandii Iyyasuus Kiristoositti karaa Iyyasuus Kiristoositti guddachuu sagalicha irraa lammata dhalachuu sagalichi jechichi karaa hafuura qulqulluuf gaafa laphee keenya keessaa hojjete wanni hundumtuu dhaboo hundumarrattuu wanni hunduu keenya ta'u har'a namni laa barbaacha deema wanna nu eebbifa raajii barbaanna nu raajii raajaa oliiti ulaa wanni hundumaa waan hundumtuu dhaboon hundumtuu kallattii daandiin har'a nama waldaa kiristaanaa jalaa akka badde waan natti mul'iseef daandii sanitti si qajeelchuudhaaf. Efesoon 1:3 Waaqayyo abbaan gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebba hafuuraa hundumaa karaa Kiristoos eebba hafuuraa hundumaa waan waaqarraati nu eebbiseef galannaa ta'u. Eebba hafuuraa waan waaqarraa har'a wanni waaqarraa kan keenya karaa Iyyasuus eebba hafuuraa wanna nu eebbifameedha jechuudha la. Inni uumama biyya lafaa durayyuu warra qulqullaa'an warra isa duratti mudaa hin qabnu akka ta'an jaalala Kiristoos inni fuudhe kallattii Iyyasuus Kiristoos jaalala isaa Waaqayyo laashan irratti Waaqayyo karaa Iyyasuus Kiristoos ilma isaa taanee akka guddifamne karaa Iyyasuus Kiristoos ilaalan sagalicharraa jechicharraa alachuudhaan inni kun laphee keenya keessa buufatee jaalalatti hundaafamtee olii alachuudhaan ilma Waaqayyoo taana malee kallattii daandii Waaqayyoo irra nu kenna Iyyasuus Kiristoos karaa Iyyasuus Kiristoos qofa akka ta'e beeku baay'ee barbaachisaa. Kunis jaarratti kunis guddina ayyaana isa ilma isaa jaalateedhaan nuu tola nuu kenne ni galateeffata. Akka badhaadhummaa ayyaana isaattis Kiristoos dhiiga nuu dhangalaasuun isaatiin furama dhiifama cubbuu qaba. Dhiiga nuu dhangalaasuudhaan cubbuun keenya dhiiga nuu dhangalaasu furama cubbuu har'a cubbuu keenya furmaa olii dhiiga Iyyasuus Kiristoos keenya godhachuu sagalicha irraa dhalachuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Dhiifama yakkaa hoo kallattii Iyyasuus Kiristoositti daandii cuuphan ofirraa ayyaan inni ogummaa isaa humna isaa hundumaa irratti dhangalaase baay'ee ayyaan ogummaan inni laphee keenya irratti ayyaanni dhangalaase baay'ee Waaqayyo waan gaarii fakkaate karaa Kiristoos yaade kaa'ee ture. Dhoksaan fedhasaa kun nu biratti akka beekamuudha. Bara murameef yeroo guutetti waan
fayyisuu akeeka isaatti wanta bantii waaqaa keessa jiru, wanta bantii lafaarra jiru hundumaa harka Kiristoos Waaqayyo. Wanta bantii waaqaa keessa jiru, wanta lafarra jiru hunduma ishee harka Kiristoos keessa jira wanti hundumtuu. Dhaggeeffattoota keenya. Waaqayyo wanta hundumaa akka akeeka isaatti, akka fedha isaatti akka ta'u godhe. Nus immoo akka inni yaadee qopheesse isa dura qabutti karaa Kiristoosiin furama. Warra karaa Kiristoos daandii Yesuus Kiristoosiin furama. Nu warri duraan dursee Kiristoos abdii godhan ulfina isaatiin galata akka taanu godha. Isinis immoo eega dhugaa wangeela fayyisuu keessan karaa isa dhageessan inni warra dhageessan itti amantan hafuura qulqulluu akka abjiifan mallatteeffamte. Hafuura qulqulluun immoo warra mallatteeffaman galata ulfina isaa furaman nu argachuuf abdii keenyadha. Karaa Kiristoosiif gooftummaa Waaqayyoo. Karaa Kiristoosiin gooftummaa Waaqayyootu kan beekamu. Wanni hundumtuu karaa Yesuus Kiristoosiin. Efesoon 1:17 Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abbaan ulfina hafuurota ogeessota nu godhu Waaqayyo beekus nutti mul'isu akka nuuf kennudha. Daandiin hundi, karaan hundi karaa Yesuus Kiristoos. Ogummaan hundi, wanni hundi karaa Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos jechuun jechicha, sagalicha jechuudha. Yaa isin haa dhaggeeffattoota keenya. Yesuus Kiristoos jechuun dameelee baattuu ibsaa torban kallattii torbaniin sirriitti gaafa nu keessaa ife wanti hundumti dhaboon hundi, aangoon hundi, hunda wanna waaqarraa irratti ta'ee qabeenya irratti ta'ee wanna hundumtuu kan keenya akka ta'e haa dhaggeeffattoota keenya. Efesoon 1:22 Waaqayyo waan hundumaa miila Kiristoos jala kaa'e. Wantuma ishii miila Kiristoos jala kaa'e. Gooftichi waan hundumaa gararra jiru kanas waldaa kiristaanaa mataa bu'ee kenne nu har'a waldaa kiristaanaatti. Mataa bu'ee nuu kenne wanna hundumaa kan Yesuus Kiristoos keessa bu'eef mataa bu'ee nuu kenne. Waldaan kiristaanaa dhagna Kiristoos. Waldaan kiristaanaa nu qaama Yesuus Kiristoos. Qaamicha ta'uu qabna. Dhagna Yesuus Kiristoos. Sichichi sagalichi qaama keenya. Yaa dhaggeeffattoota keenya. Waldaan kiristaanaa qaama taanee har'amee warri amantaa Pirotestaantii isa kana rakkoo keenya. Isa kana namnee fayyina gubaan wantoota rakkachaa jirra. Dhaggeeffattoota keenya. Wanna hundumaan rakkachuuf isa nuti laa. Efesoon kana laa. Wanni hundumtuu kan keenya haa ta'e. Furmaanni har'a kan keenya godhachuu. Har'a kan keenya godhachuu. Efesoon kadhata keenya. Har'a waldaan kiristaanaa. Kadhata wanta nu raawwatan. Wanta oggaa hedduu Yesuus Kiristoos bara ce'umsaa keessatti kadhate. Halkanii guyyaa keessattuu yeroo kamiiyyuu irra deddeebi'anii kadhatu. Annaan tokko garuu inni kun nu raawwata. Annaan nu raawwatamin tokko jalaa ukata. Inni illee Efesoon 3:14 kun isa kanatti cimuun isa kana halkanii guyyaa kadhannaa kan akka nuti har'a laa waldaan kiristaanaa waldaa warra ortodoksii waldaa warra pirotestaantii kamiyyuu ta'e kadhannaa kan xumura irratti hin kadhatu. Garuu kadhannaan jalaa dhokate tokko hin jira. Inni illee Efesoon 3:14 maal jedha? Egaa waa'ee kanaaf jilbiffadheen abbaa kadha jalaa Waaqayyo. Phaawulos Waaqayyo abbaa kadha jedha. Sanyii waaqa keessa jiraatuu fi sanyii lafarra jiraatu hunduusumaan waamu. Sanyii waaqa keessa jiraatus sanyii waaqa lafarra jiraatu hunduusumaan waamu. Kanuma isaati jechuudha. Kanuma isaati. Sanyii waaqa keessa jiraatuu fi sanyiin lafarra jiraatu hunduu kanuma isaati isumaan waamu. Waa'ee namummaa keessan keessaaf immoo abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaatti karaa hafuuratiin humnaan guutamu. Karaa hafuura namni dadhabaa. Waa'ee namummaa keenya keessa dhabni keenya namummaan keenya keessaa dadhabu furmaan karaa hafuuratiin humnaan guutamu. 17 irratti immoo Kiristoos amantiin garaa keessan keessa akka buufatu irra kanala. Kiristoos jechichi amantiidhaan hunduma keenya keessa kan dhagaachuu qabna laala. Yaa Waaqayyo jenna laala har'a immoo kan isin barsiisa. Yaa Waaqayyo waa'ee namummaa kiyya keessa karaa hafuuratiin humnaan dhabu. Hundi keechin tokko tokko naaf kaa'ata kan. Waa'ee namummaa kiyya keessa karaa hafuuratiin humnaan. Kiristoos amantiin garaa kiyya keessa jaalalatti hundaaf hundee oksaan ogummaa kee hammam akka gadi fagaatu, hammam akka ol fagaatu, hammam akka dheeratu, hammam akka bal'atu hubachuu akka hin danda'u. Jaalalli kee safara beekumsa bira nama dabarsu beeku guutuma kan ayyaana keeti.
humna ayyaana keetiin gooftaa amantii waaqaaf lafaa kan taate jaalatamaaf kabajamaa qulqulluu hunduma keenya nuut mee kadhata kana har'a wajjin kadhanna. Maqaa gooftaa Yesuusitiin har'a waliin kadhanna. Waa'ee namummaa kiyya keessa abbaa karaa hafuuratiin humnaan akka hin guutamu. Sabni kun karaa hafuuratiin humnaan akka guutamu. Iyeesus Kiristoos saba kana kallattii hafuuratiin garaa isaanii keessa akka buufatu. Jaalalatti Iyeesus Kiristoos saba kana keessa nu keessa waldaa kiristaanaa hiddaaf hundee akka godhatu.